أكين إثنين جبلو ينكجيب وليران كاينا أبلو فلان كذا أبلو كنا ويقينا بين دبتنا وليران كاينا أكون كجيبا خجيبني دوغادا ميتي يجودان جامل وامبران جوني. Sheekha keenyaanis gaafiin qabaa yeroo ammaan tanaa namoonni tokko tokko shabaabuma dacwaa godhu keessa anfariirummaa jira. Namoota hedduu ulamaa teenya gurguddaa warra majlisa hoogganuus du'aata amma jiraniis tokko tokko maqaa dhawanii majlisaas akka jirutti paartii siyaasaa ta'e ikhwaanaa san ijaanii namoota tokko tokkos paartii siyaasaa ijaaniin isaan kana hunda wanni godhaniif rakkoo ifii oofan firqummaa ifii oofan san dhooyfachuudhaaf jecha biyya guutuun ikhwaana ijaanii nama arrabsanii jara kana akkan nama arrabsuun nama tokko kanumatti paartii siyaasaa takkatti irkisuun kan inni hin irkisin wanni kun shari'aa islaamaa keessatti akkamiin ilaalama ammasoo namoota kanaaf isaan saniif maal nasihaa yaaddaniif. أكين إثنين جبلو ينكجيب وليران كاينا أبلو فلان كذا أبلو كنا ويقينا بين دبتنا وليران كاينا أكون كجيبا خجيبني دوغادا ميتي يجودان جامل وامبران جوني. Salafni isinni hin qoodamu jettan eega salafa durte namni tokko maqaa salafiyyaa baafatee arra yooneef na tuqxe akkuma nama Abuubakri tuqeeti akkuma nama Umar tuqxeeti. Naamusa godhi jennaan malee itti uffadhan jennuun. Yoo namni kam ta'e. Abii Bakrii fi Umar karaa saalihaa irra jiran karaa rabbii irra jiran. Haala jennee maqaan humaa siin fayyadu. Amala itiqaada kajala deemaniin amalaa fi itiqaada akkasii. Anilleen dhaamsaan asirratti dhaammadhu maqaan kiyya Jamaal Aliyyiiti. Barataa sheekha keenya muhaddisaa yeroo amma nuti jirru qabnu kana albaanii yeroo tanaa Sheekh Ahmad Watar isaan bira taa'anillee wannin keessaa'uu darasootaaf dhaamuu barbaadu. Ilmii aslii kitaabarraa qaraa malee risaalaa raddii namni dhuunfaa walirratti barreessu yookaan kalaama aqraana hiriyaa waliin jettu san dubbiftanii yeroo teessan sanitti hin gubinaa. Bukhaarii Muslim Sunan Sittaa ilmii fannii adda addaa baradhaa. Raddii fi nama abalu firqaasan jechuutti barattoonni shaakaltanii yeroo teessan gubdanii bilaashitti osoo waan baranne majlisa irraa gadi hin bahinaan isin hin jaa nama arrabsuun maqaa nama baasuun shari'aa islaamaa keessa hin jirtu. Ati yoo feete maqaa feete baafadhu ichi bahi mirga keeti. Garuu namoota arrabsuun namootatti maqaa baasuu hin dandeessu seerri biyyaallee si dhorka shari'aan islaamaallee si dhorkiti. Namni illee fissin dhiisu kanallee akkasi beekii yaadachuun barbaada. Sheekni keenya haa galatoomanii mazhaba salafaatii fi salafiyyaa ifiin jaanii nama arrabsuu waan adda addaati. Waan dhaamuu fedhan sheekni asirratti isin haa dhaamanii barattootaafis waan dhaaman akkasuma nama tokko tokko maqaa sheekaa ifiin jiru anfariirummaa kabiirummaa irratti anfariire sheekummaa irratti anfariire ana malee kajuu namoota saniifillee nasihaa sheekni haa dhaamanii gaafa immoo didamtee as bira dabarte. Amma maa baalu aqwaamin irra jirra. Ormi maaf akkana ta'anii irra jirra boodammoo maqaa dhooyinee abalu adabachuu irra si wayyaa yaada juus inshaallaatti dabarraa dhaamsa sheeka keenyaa dhaggeeffannee kanaan isinii xumurra. Usiikum isiniif hin dhaama yaa xaaliba ilmiidha khayriidhaan isiniif dhaama rabbiin khayrii walitti isiniif haa qabu. Ilmi amalaa ilmi khayriidhaa baradhaa hasada walitti yaadinaa khayrii qabadhaadhaan isiniin jedha kabiirummaa dhiisaa. Anaatu sirra caalaa dhiisaa. Bakka tana anaatutti qubata. Atitti hin qubatiniin kabiirummaa irratti waliin lolina. Waan biraati irratti waliin hin jiddan kabiirummaa irra jirtanii addaan dhaabbadhaadhaan isiniin jedhan. Wanni ajaa'iba namatti ta'u sheekha wanni nu dhibe namoonni as bahee an salafiyyaadha jee garee salafiyyaadhaa san mormatu ni jira. Kan ani as bahee ikhwaana jee ikhwaanummaa san falmatu bakka bu'aa isaanii agarree laamma. Kanuma an salafiyya jehutu abaluu se ikhwaanaa isaa kan laal maqaa kanaas esumaatiitu kasaatiis isaa falmata kaaniis isaa raabsa. Yoonii fi dhufan kaa wal bira keenyatti kuunis ikhwaanummaa isaa ragaatti fidatee kuunis itti fidatee wal falmaa mire nama akkasii wal falmuun agarre tokkichumaatu salafiyyaanis haqa isaa ja'a. Abaluu namni nan ta'inis ikhwaana isaa ja'a. Yoonii fi ati kana dubbatte maqaa kanuma maali isaan namni qubana laate ikhwaana ja'a. Waan kanarratti sheekha isin abbootii teenya namoonni nafsiyyaa isaanii irra dhaabbatanii namnummaan tokko maqaa isaatis falmatee kabiraatis namaa kanna.
تارجع نمني ما خنوني دندياي خنا رتلي سلات أم تمر النوجوتا نسني رتلي ديريسني رب سبحانه وتعالى كجو ولا تقف ما ليس لك به علم دوبا وانهم بين ذني دان ولرتي يادنا ذني دا ولريادون انجيرو هذا اعتقاد سامالي بيغزا اعتقادني أمريكا لا خيزاتي اعتقاد غيبين بيغ مالتي بيغ يوبانا نيوان كان جيه متى ملء مكازي خنا ولرتنا ربسنا خبير ما لجرتني خبير ما لزاجت ما شاء الله ما شاء الله ulamaan awwadaayitti wali qabanii ta'anii irraa mari'atanii irraa haasawanii wanni tun kawaariyaa jechuu murteessan. Sheeyni keenya shee Adam Tuulaati rabbi rahmataa godhu bakka shee amma watarfaan jiranitti ta'anii waliin haasawanii tun salafiyyaa jaaddaa miti haaddaadha. Tuni salafiyyaa miti sanafiyyaadha. Shee amma wataris tuni kawaariyaadha namni nama arrabsu jaanii itti murteessanii dubbiin dhumatti. Isuma santu dhokotee arra maqaa jijjiirratee namni waraabessi bikka biyyan beeyne dhaqeeti. Khalloon nu afaa jeejaan nama isan beeyne bira dhaqee jaruma sanii arraas dhufee hawaasni keenya akka irraa ifeeydan warra maqaa salafiyyaa baafatee nama arrabsu ka ulamaa arrabsu ka du'aata arrabsu ka nama biyya tana keessatti gama kheyriin nama yaamu hunda arrabsu cufa arrabsee fixeef qofa ka if dhiisu ummatuma sanii arraas deebi'ee sheekan duriis itti murteessan arraas akkasuma itti murteessanii maqaan ammoo namni nama orme hundinuu maqaa biraa qaba jaanii maqaa nama baasaniis dubbii dogoggoraa wanni biyya tana keessatti ikhwaana jaanii nama arrabsaniif ikhwaanni paartii siyaasaati addunyaarra beekamaadha yoo ikhwaana namaan jaan mootummaallee nama kanan feetu nu wajjin irra nu gargaartii yaada ju'uufi malee ikhwaana tahanii ikhwaana jechuufi miti fakkeenyaaf namni tokko gaafa wayyaaneedha nama si morme ABO jaaniin arrammoo biyya teenya tana keessatti biyya teenya tanarra nagayaa arra ni jirtillee jee yaaduan keessaa'u gama ulamaa'itti gama diinitti biyya ulamaa'ii fi du'aanni hidhaman biyya islaamaa islaamaa baafattu keessatti namoonni kumaantamaan hidhamanii jiran biyya teenya keessatti sheeyni tokko sheekummaan du'aata jechuun namni hidhamu hin jiru amma waan siyaasaa tabiraa taate malee sheekota gama siyaasaa sanitti oofuu fi du'aata gama siyaasaa sanitti oofuu fi ikhwaana maqaa jaamutti baasanii nama foon beeku sombaan hin sobanii jette Oromoon siyaasas ni beeyna waan biyya tana keessa deemaa tures ni beeyna haalli ma biyya teenya jiru keessa jirus ni beeyna hokkoon waan ijoolleen sobanii jedhanii waan kanarraa yoo dhaabbattan isinii gaariidha dheengaddas biyya teenya keessatti warri dura dhaabbatee dhaabsise nuyi arrallee dura dhaabbannee dhaabsifna ulamaa teenya addaan baasuun hin taatu du'aata keenya addaan baasuun hin taatu kajallateef keessatti as deebisnee ka dogoggora isaatti himnee waliin deemna ka waliin hin deemne maqaa nama baasee hawaasa addaan fofottoysuu hin danda'u anilleen ergaa tanaan dabarfachuu barbaada arrabooda wanni kun dogoggora ta'uu hawaasni keenya akka beeytanii isin hin jenna asirra dhaamsii Sheekh Jamaalattii yoo jiraates wanni dhaamtu jiraate Sheekh Jamaal dhaama asirratti. Wanni inni dhaamu waan biraatee miti nuti hurruma keessaa fi hususa keessa yaanee waan dubbannuu miti bakka abbaan keenya nu dhaga'utti dubbachuudha jirra bakka isin dhageessanitti dubbachuudha jirra. Duraan dursinee hawaasa keenya gaafa nuti ijoollee amma 20 dura namni yookaan suufiyyaa yookaan warra tooyidaatuma salafiyyaa jedhanii maqaa kana qofan gaafasis karaan salafaa numa jira abboottiin teenya tun karaa salafaa irra barataniiti barsiisaa jiran ilaa bakka tana ga'anii saniif hawaasa keenya wanni isin hin jennu namnummaan tokko bakka tana gallaala namnummaan tokko osoo fi nama biraan ta'in ani firqaa tana jee fakkeenyaaf garee tana jee salafiyyaa tana fudhata isumaatu ikhwaanaas namaa kanna sila namni inni ikhwaana kanneef sun ikhwaanni karaarra jira jee asbiyee falmuu ni qaba eka bar sila falmuu ni qaba hin agarre jechaa ooluudhaa miti wal duubatti hama wal dura gettaamee wanni jedhamu hin jiru saniif hawaasni keenya hin burjaajaawinaa sheeyni keenya maqaa salafiyyaa baafadhaadha maqaa salafiyyaatiin nama arrabsaan jenne wanni salafiyyaa baafate hundinis haqan jenne salafu saalii aqiidaadhaa je maqaa baafachuun ni hun ta'uu jekkan jettanii meesheekh saniif jecha dubbii tana hubattanii akka adda baafattan jechuun isinii dhaama fixanne akkam nuun jettanii jechuutan irratti. Yaqiin haraan tokkuma haraan isin hin jiru akkasuma. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.